obbolummaan dansaadha yoo dantaaf hin taane yoo rabbumaaf wal jaalanne wal taane diinsa ol taasisuuf waliin ol kaane galma keenyaa karatti faffacaane qofne nafnuu akkan taane jiruun addaan fagaanne obbolummaan dansaadha yoo dantaaf hin taane. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Warri nurraa fageenya teessanii nu daawwachaa jirtan khalafan nu daawwattanii fi qilleensarraa nu daawwattan hunda keessan nageenya rabbii isin irratti haa jiraatu isiniin jenna. Guyyaan guyyaa jummaadhaati salawaata buusa nummaan waa buufnume sallallahu alaihi wasallam. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alaihi guyyaa jummaa keessa akkaan salawaatan irratti heddummeessaa jenna. Kanaaf insha Allahu ta'ala salaataas haa ta'u salawaataas baay'isuuf kalaama rabbii keenyaallee qaraanee guyyaa kana zikrii fi salaataa fi salawaataa fi du'aadhaan dabarsuuf jamaan keenya jamaan khayriidha haala kanaan jummaa irraa akka baaneen laaqana nyaannee mana keenyatti dhufanii nu biratti argaman baga nagaan dhuftan jennaani. Jamaan akkanaa bakka hundattuu gad dhaabbachuu qaba waan jiru fakkeenya jamaa kanarraa fudhattanii bakkuma hundattuu namni keenya akkaan du'aa itti haajamna. Namni khayrii kophaa dalaguu irra yoo waliin dalaguu irra mirqaana itti qaba. Khayriilleen ta kophaa dalagan irra ta wajjin dalaganiitu irra sawaaba qaba. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alaihi salaata jammaadhaa ka waliin salaatan salaata kophaa salaatamurra sadarkaa 27 caalchisan. Walin dhufuun akka khayrii qabdu yadullaahi maal jamaa jenna. Gargaarsi rabbii nama tokkummaa qabu wajjiin rabbiin jiraa jenna. Namni rabbiin gargaaru nama tokkummaa qabu. Tokkummaa keessa barakaatu jiran. Sahaabonni hadiisa waashiyyiin odeessan keessatti tokkichaa san qaban hadiisa waashiyyiin. Hadiisa tokkichaa san keessatti nabii rabbii dhaqanii sahaabonni gaafii gaafatan yaa ergamaa rabbii ni nyaannaa hin quufnu falli keenya maalii jeniin. Koba nyaachuu jirtan fakkaattii jeniin nabiin koba nyaachuu jirra jennaan nyaatuma hoggaataan koba nyaattanii isin quubsuu hidesa waliin naqadhaa bismillah jaa wajjin nyaadhaa jeniin. Waliin naqateen namu hangafi wajjin nyaatan quufanii irraa lafatti hafe nyaanni san. Wajjin nyaachuu keessa barakaan akka jirtu hadiisa san irraa baranne. Nabiin keenya nyaanni nama tokko nama lamaaf gaya kan nama lamaa nama afuriif gaya jenna hadiisa biraa keessatti. Kophaate yoo nyaatte barakaan dilas waan hin jirreef ni fitta nyaata hanga keetii san. Yoo nama wajji waliin naqatte immoo isinirraa hafe isin jidduutti yoo nama lama taatan nama afur gaya yoo nama tokko taate nama lama gaya. Kanaaf walitti dhufanii ibaadaa keessattis wajjin carraaquun khayri qabdi. Isii duniyaa tagaraa keenyaa keessatti illee wajjin nyaachuun quufa qabdi. Kanaaf walitti dhufnee jammaa keenya wajjin asim bitaa kiyyaa namira keenyaa na jinatti argama. Asinillee akkasuma sheeytaajuu jira, sheebdu salaamii jira, ijoolleen ni qaqallatte malee, ni xixiqqaatte malee sheekota akka jirutti. Yoo rabbiin keenya nu laaffise, hanga rabbiin nu laaffisetti, nabii keenya irra guyyaa kana akkuma isaan fa'akthiru alayya salaata fi jan guyyaa kana keessa salawaatan irratti akkaan baay'isaa akkuma isaan jaansan himatalleen taatu beeka khayriin dhooyfatanii dalaguutu gaariidha. Fakkeenya namni yoo waan kanarraa fudhatee bakka jirutti gurmaawee waliin tahee rabbi kadhatee waliin tahee rabbi zakkaree waliin tahee salaatee waliin tahee salawaata buusee jechuun waan kana himaa jirra. Eega waan kana eegallee baay'ee takka baatee lama amirri keenya afaan nu dura eegalan deemaa jiran. Arraa hojii jummaa sadii asitti taa'uun dhabnu mana kiyya kanatti bakka biraatti illee mana obboleessa keenya taajuutti jummaa sadii faa teenye jirra. Nu durallee akkasuma taa'aa turan guyyaa keessaatti dabalamne dhiiroo duraanumaa eeysa turte jaarmeeni kana eeysa ture. Bakki kana khayriidhaaf walitti dhufanii kalaama rabbii wajjin qaraanii khayrii wal yaadachiisanii rabbii wajjin zakkaranii salawaata wajjin buusanii salaata jammaallee waliin deemanii masjida salaatanii akkasi bakka takka ugaa deeman akkami bareeddi. Ibaadaa hafallii takka waliin godhaa jirra. Nurraa turuu isiitu hedduu nu gaddisiise. Kheenee qabaachuu turre waan akkana obboleessa keenya Hamzaa Alii Roobaa Ustaaz Hamzaa Alii Roobaati wajjin isa dura bu'aa godhannee gareen teenya san tagaafasii gariin Istorooliyaa kaan Kanaadaa kaan Ameerika jiran amma. Namuu maal feetan jennee wal gaafannee galgala teenyee quraana kattabnee rabbi walii kadhanna. Kaboru fuudhaan fedha jeellee rabbi itti kadhannee boruma fuudha. Kaboru manaan barbaada jee mana kameeshaan itti bitamteef rabbiin boruma kannaaf. Kaboru maallaqaan fedha jee hawaalaan numa dawwaltiin baana. Waan rabbi kadhanne takkaa itti gabbaanu malee dhiibneen beeknu. Waan ajaa'iba sitti ta'u halkan shee Jamaalii Somaalitti hiraa jiru. Teenyee galgala yaadachiisa qabna osoo du'aa hin eegalle dura. Yaadachiisa san gubbatti oduma waa'ee shee Jamaal dubbannu aanaa isuuf tokko amma keenee jira. Osoo shee Jamaal hidhaa jiru nuti nyaata maaltu nutti tolee nyaanna jee bohee nu boochise quraana bananne waan itti jirru hundumaa dhiifne. Quraana imimmaan hin balleessaa qaraane yoo du'aa'ii teenya ta'arraa tana ta duraaniitis ta'e ta'arraa nurraa qeebalamuu isii wanni beeynuun boru ganama shee Jamaal nu ba'uudha jee. Allahu akbar. Waan ajaa'iba sitti ta'u itti bullee kadhaa osuma boonyu osoo boonyu bullee subiin geessee azaana masjida salaannee hanga shee Jamaal bahu yaa nuchumatti yaadachaa nu itti gareen takka. Bahasaa dhageenyu malee.
saahiba keenya tokko bayaan aliyyi janiini mataan irra taa'u didee jiraniin gala jee anillee akkasaati mataan irra taa'u didee galaan jeen naafi inni gala kunnee rafne warri taa'ee ichumatti hafe poostii Hamzaa Booranaa oduu gammachiisaa Sheekh Jamaal Iyyiidhaa irraa baanii jiran jee poostii godhe silkii tara hedduun irra dawwalan saayilantii godhee rafu jira bayaan hirriibaa kaasanii dhufee bayaan na kaase sheeyni bee jiraa kee jee mana sanii walitti dachaanee manuma sanii du'aa itti olleen baan Allahu akbar waan ajaa'ibaati kun ogareen teenya sana maayidha geessa galee tana bakka jirtu jechuu kiyya takkaa kadhannee waan kadhannee ittuma gabbaana waan kadhannee ittuma gabbaana waan ajaa'iba sitti ta'u saniif ammallee waan akkasii sanni deebifnannee yaalii godhaa turre asitti illee guyya tokko eegallee obboleessa keenya amiira keenya Kadur Abdul Fattaa wajjin ammallee amiiruma keenya dhiifama isaanii wajjin teenya halkan tokko nama sadi taanee maatii tokko wajjin naafi isa kadhannee du'aa'iin teenya qeebalamuun jaartiin Faasil boruu dhuftee amantee buna nuu qicuu dhenne qeebaltiin du'aa'ii teenya Allahu akbar waan ajaa'iba sitti ta'u amanuun barbaade attee toora isaa sadii kana isa dawwalte inni dawwalee na dadhabe silkiin tiyya saayilanti akkasi galgala dhufee makriiba salaannee hoggaa baanu shaadaan qabachuu barbaade zuurii boodanatti shaada qabachuu barbaaddi kana jee ni gammannee meeqa du'aa'iin jechuun hoggaa sirraa qeebalamte si gammachiifti mee galgala hoggaa nuti soomana furru soomanaan oolle guyyaadha buna hoggaa gandi kiyya dhaaban isiin nuu qicee jechuu dhuftee amantee Allahu akbar takkaa kalaama rabbiitiin kadhannee gatteenye gaawwasis quraana juuza lama moosan sadi qaraanee rabbi kadhanne waan teenyee kadhanne numaaf itti qeessu jira malee osoo guddifannee waan nama sheeneessiti beekonni kana takkaa akkasii kadhannee rabbi irraa hin dhabne ammas waan kadhachuu jirru akkasuma milikeeta harkaa jirra rabbii keenya irraa hin dhabnu niyaa bal'ifannee nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi idaa tamanna ahadukum falyuksir jedha tokkoon keessan hoggaa waa kadhattan heddummeeffadhaa bal'ifadhaa kadhaa jedha fa'innamaa yas'alu rabbahu jedha kan kadhachaa jirtu rabbii keeti rabbiin gaa waan xixiqqoo miti waan guddoo qaba guddiftee kalma namaatti qeessitee osoo hin taane balliftee akka rabbiin rabbi kadhachuu qabda فإذا سألتموه فاسألوه الفردوس لا جبر جنة الراو فردوس قدر ريسن قدر داجا جل خنن ديمنا يشوسات خناف الدم ميسني قدبني خدت شو متنا تكو ربي نو تكيسه مله قلبي تيجا نو تكيسه تري شيطان أكان نقول جيران سيا تكيسني كما خيسة خينيا يشون وان تكيسه قوتو بيتا بكجير تو بكخيزير تلالته واخر تامي أكسي تنو تكيسه مله أكرب بيبلينا ربي راتكا خدن نندمنه أما ذني خدن نرار كنا أكيد خنو ديبون أنا كخيات تهدونا جم متشيسه إن شاء الله تعالى نتربي الرادرو من قبل الدعاء سلاح المؤمن ميشان تيجي جب دون نتقبل نتنا تانغن دينو راي كتيفت قبل ما لما نومان قبل ميشان نتقبل جب دون تموتم ما نراي كتشوندن دنيا تأني ولا نراي كتشوندن دنيا ماله دعاء ده تناب دعاء جبي سوق قبلنا نوس روجا خيرنا نتيجة نمو بكجرتني خشول جرتنيس خشيج جرتنيس خجد دوغلا جرتنيس خطرفة جرتنيس خخيسة جرتنيس خالة جرتنيس ليرنجن ندور بنجن خدا ربي جبي ساي سنين جنة خيسما ويا جمعة كنا صلوات از باجي ساي سنين جنة حاجة بانو ولا حاجة بيسنو عبادة غمتان تولتي جرونيس غمتان تولتي وني وندي غمتان تولتي غمتان هاديبنو ربنا جنوا عقد ورا خير ربنا عقد جمعة كنا كن جماعة الخير جنيني مالف جنان صلاني خيري ده صلواني خيري ده دعائين خيري ده وندي عبادة رامين خيري ده ولي جاربني خيري ده لقاه ولينجر روان تيب جماعة الخير جنينا سمان برا أمير خيرنا إساني اتيانا خيرنا إساني بريسا نقابنا ونداو أكسي جرّا إن شاء الله تعالى ربي قلمان نهاجو جمان ورّا سورة خون فين جرّا ورّا من جرو جرّا ورّا خاميرا دوبايتشو أكسي هنگنا متنا مهدورا إن شاء الله ربي نملين واحد دم يسوع خيري رتي وليامون ولا فيرون نمو نمكسا هركسي بك خيري تنفيدون بكوان جالتي وبليسانيس جالتي إساس أسفيدتشون هدو بريد دورا ولا هركبنو خير ولا جبيسن ولا ناجبانو نسنينجا غرين تين يدو غلطوم والسلام عليكم ورحمة الله والقهي قدتي قويا همينا قويا هذا غبالي سنجبينا وجين كوني يوسمو دنان تكينا روتي لفانو كافتو قوستي تينا دوبا مالي في سيمباني فقينا دويتا غراتاني غرغر تتينا دوبا مالي في سيمباني فقينا دويتا غراتاني غرغر تتينا